Hojiin galmeessa siivilii sirnoomsuun tajaajila barbaadamuuf oolchuuf waliigalteen walhubannoo mallatteeffame. Sanadni waliigaltee walhubannoo kun eejensii galmeessa ragaa siivilii Oromiyaa fi Biiroo Fayyaa Oromiyaa jidduutti hojiirra oolmaa hojii galmeessaa siivilii qindoominaan hojjechuuf mallatteeffameera. Waliigalteen kun bakka hooggansi mana hojii lamaanii godinaalee fi magaalota akkasumas hooggansi hospitaalotaa argametti mallattaa'e. Mootummaan murtee imaammata biyyaa keessatti ragaa sirrii fi amanamaa qabaachuun murteessaa waan ta'eef akka biyyaatti labsiin 760 muraa 2004 akka naannoo Oromiyaattis dambii 169 muraa 2006 galmeessa ragaa siivilii hojiirra oolchuun ciminaan hojjechaa jira. Kana dhugoomsuuf immoo qindoominni barbaachisaa waan ta'eef waliigalteen kun taasifamuun isaa Daayirektarri Eejensii Galmeessa Ragaa Siivilii Oromiyaa Obbo Tasammaa Baqqalaa ibsaniiru. Waltajjiin kun waltajjii baay'ee guddaadha. Seena qabeessa. Maaliif jennaan Oromiyaa erga galmeessa siivilii jalqabee waggoota salgan turanis keessaayyuu uwwisaa fi qulqullina galmee siivilii guddisuu keessatti hojiin dhalootaa fi du'a irratti hojjetamu sababa du'aa irratti hojjetamu baay'ee murteessaadha. Akka hanqinaattis harcaatiin toora sana jiru guddaa waan tureef hanqinoota sana harcaatii naannoo sana jiru hambisuu keessatti fi qindoomina biiroo eegumsa fayyaa fi eejensii galmeessa siivilii jidduu jiru hojiin galmeessa siivilii baay'ee walitti isaaniidha waan ta'eef keessaayyuu qulqullina galmeessa siivilii guddisuu dabaluu keessatti dhaloota irratti du'a irratti hojii hojjetamuuf galteen galmeessa siivilii ta'u gama fayyaatiin argamuu qaba waan ta'eef kanaan dura rakkoo kan ta'aa ture qaawwa kan qabaa ture isa hambisuudhaaf baay'ee kan murteessaadha an jedhuun waltajjiin kun qophaa'e ta'uu isaati. Kanaaf karaa kana keenyaan qulqullina galmee siivilii dhalootaa fi du'aa irratti hojii hojjetamu dabaluu keessatti uwwisa galmeessa siivilii dabaluu keessatti akkasumas qindoomina toora sana jiru akka cimu sadarkaa waggoota lamaan sanan darbe caala gara boqonnaa haaraatti ceesisuudhaaf gahee olaanaa qaba. Akka waliigalaatti immoo kenna tajaajilaa hawaasa keenya barbaadu. Qaamaan itti siquudhaan gara biirootti dhufee yookaan immoo waajjiratti dhufee galmaa'u sana bakkuma dubartiin deessetti akka daa'ima deesse galmeessiftu duutii dhaabbilee fayyaa keessatti kan raawwatu ta'e achumatti akka galmaa'ee beekamtee argatu isa gochuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef qaawwan kanaan dura turan cufuu keessatti hojiin galmeessa waloo dhalootaa fi sababa du'aatii jedhu fi qophaa'e kun baay'ee murteessaa ta'uu isaati. Hoogganaan itti aanaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Bokonaa Guutaa gama isaaniin hojii idilee hospitaalotaa fi buufata fayyaa naannichaa keessatti ragaalee bu'uuraa kan akka dhalootaa, du'aa fi kanneen biroo galmeessaa turame. Kana caalatti qulqullinaan teekinooloojiidhaan deeggaramee galmaa'ee qabaachuun caasaa eejensii galmeessa siivilii kennuun qabaatuuf waliigaltee kana mallatteessuu himaniiru. Daa'imni dhalatan hundi dhaabbilee fayyaa keessatti dhalatan akka galmaa'an namoonni immoo dhaabbilee fayyaa keessatti du'anii fi alattis du'anoo jiraate akka galmaa'an hojiin kun harcaatii malee akka hojjetamuu fi kan waliigaltee kana galle kaayyoon isaa ka barbaachisummaan isaa ragaan kun yookiin immoo galmeessi ragaalee siivilii kun keessumaa vital registration data kan jedhamu kun madda ragaa qulqulluu odeeffannoo murtee sirriidhaaf imaammata adda addaa baasuudhaaf tarsimoo adda addaa baasuudhaaf tarsimoo adda addaa jijjiiruudhaaf kan hojiirra jiru immoo qorachuuf adda baasuuf galteewwan seektara fayyaatiif ta'ee akka mootummaattis akka biyyaatitti barbaachisu hojiirra oolchuudhaaf ragaa baay'ee qulqulluu fi amanamaadha. Maaliif maddi inni irraa dhufu primary source yookiin immoo daataa jalqabaa abbaarraa dhufa waan ta'eef ragaan kun akka gabaasaa yookiin immoo akka riipoortii biroo kan hin ciccinne kan hin harcaane kan immoo adda baafachuudhaafis siisteema keessa galu daataa authenticated ta'e authorized ta'e jechuun daataa qulqulluu fi bakki isaa maddi isaa beekamu waan ta'eef ragaa qulqulluu murteedhaaf oolu ragaa qulqulluu imaammataaf oolu ragaa qulqulluu poolisii biyyattiidhaaf oolu gama hundaan jechuudha. argachuudhaaf kan nu gargaaru. Daa'imman dhalatan akkasumas namoota dhaabbilee yaalaa fayyaa keessatti taa'ee alatti du'an akka galmaa'an hojiin kun harcaatii malee akka hojjetamu xiyyeeffannoo kennanii akka hojjetanis Dr. Bokonaan ibsaniiru. Hojii galteen kun akka mirkanaa'uu fi hojii irra akka ooluuf hospitaalonni keenya buufataaleen fayyaa, keellan fayyaa, seektaroonni fayyaa bakka adda addaa jiran waliigaltee amma mallatteessanii kana fudhatanii isaanis achitti walii mallatteessanii kan waloo godhatanii hojii irra akka oolchan
hubannoo akka laatan kan jedhu asumaan waamicha keenya dabarsuun barbaada. Buufata fayyaa Baddeessaa baay'ee fakkeenya gaarii ture. Garuu iddoo biraas jiru gara 10 kan ta'an buufatoonni fayyaa hospitaalonnis jiru. Garuu ni sirnoomne achumaan ifee ka'ee dhaame jechuudha. Kanaaf ammas akkana kan taane kana hunda baasii hunda namaatiif materiyaaliif maaliif ba'u kana hundumaa gara bu'a qabeessaatti jijjiiruu kan dandeenyu yoo dhalootaaf du'a ragaadhaan deeggare qofadha. Hooggantoonni hospitaalotaa fi ogeessonni ejensichaa waltajjicha irratti hirmaatan hojiirra oolmaa waliigaltichaa mirkaneessuuf ciminaan akka hojjetan himaniiru. Galmeessi ragaa hiikoo inni biyya kanaaf qabu hiikoo guddaa qaba. Dhimma imaammataa hojii wal qabata, dhimma bulchiinsaa, dhimma haqaa hojii wal qabata. Kanaaf dhimma kana garjalatti hojiirra oolchuudhaaf hospitaalli keenya jalqabbii gaarii keessa jira amma. Waliigaltee kana booda immoo qabatamaadhaan gabbusnee garee galmeessa kana wajjin wal qabatan hunda kan lafa qabsiisnu ta'a. Keessattuu akka hospitaalaatti galmeessi hojiileen gurguddoon galmeessi ragaa qabu keessaa hojiileen parsantaa 50 ol ta'an hojii dhaabbilee fayyaa keessatti gaggeeffaman jechaadha. Fuudhaaf heeruma ala kan hin ta'in hojiileen hundi galmeessi ragaa kan hospitaala wajjin wal qabatanii keessattuu kan dahumsaa fi du'aa wajjin wal qabatan guyya guyyaan hojii idilee hospitaalaati jechaadha. Kanaaf hojiin amma waliigalteen hooggantoonni keenya godhan hojii idilee hospitaalichaa waan taateef walitti qindeessinee hospitaalicha keessatti iddoo galmeessa ragaa qopheessinee fi raawwattoota keenya ogeessota keenya naannoo kana wajjin wal qabatan walii kanneen kan lafa qabsiisnu ta'a jechuudha. Waliigalteen har'a mallattaa'e kun galmeessi siviilii keessattuu dhalootaa fi du'a dhaabbileen fayyaa keessatti raawwata waan ta'eef irra caallisaa dhaabbileen fayyaa immoo isa kanaaf odeeffannoo kennuudhaaf yookiin nootifikeeshinii kennuudhaaf dirqama qaba. Labsii fi dambiidhaan kennameefii jira waan ta'eef kanaan dura gama isaaniitiin waraqaan beeksisaa kun kennamee qondaala galmee kabajaa biratti dhaqee galmaa ture sun harcaati qaba ture. Amma garuu MOU kanaan dura hanqinaalee fi cimnaaleen turan adda bahaniiti MOU kana keessatti sirreeffamni akka taasifamu ta'eera jechuudha. Innis maalidha? Dhaabbileedhuma fayyaa keessatti nootifikeeshiniin akka kennamu, galmeessi dhaloota fi du'aas akka gaggeeffamuu fi sartifikeetiin akka kennamu jointly registration systemii uumne jechuudha. Kanaaf harcaatiin kanaan dura ture guutumaan guutuu hambisuun hin danda'ama. Karaa guutuu ta'an immoo dhaloota dhaabbilee fayyaa keessatti raawwate galmeessuun hin danda'ama jechuudha. Yoo akkas goone maaltu ta'a? Active registrationiin parsantii 100 ta'a jechuudha. Akka Afrikaatti 20-30tti dhaloota parsantii 100 galmeessuu fi du'a parsantii 80 galmeessuudhaaf karoorfame sana miit gochuudhaaf waliigalteen irraa kun ka'umsa ta'a jechuudha.